Akkam nagaa jirtu chaanalii kanaaf haaraa taanan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa bu'uura kitaaba fayyaa daa'immaniiti. Mata dureen gabaabduu ammas ni qabadhee jiru. Mata duree baay'ee murteessaa maatiin hundumtuu hojiirra oolchuu qabu. Kan namni daa'ima isaa jaallatu waggaa lamaan jalqabaa nyaata cooma hedduu qabu daa'ima isaa nyaachisa kan jedhu. Gara barnoota tokkotti tun seenuu chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatina. Mee maaliifidha nyaanni cooma gaarii qaban immoo kamidha kan jedhu akka armaan gaditti haa ilaallu. Waggaa lamaan jalqabaa yeroo sammuun isaanii ariitii guddaan guddataa jiru waan ta'eef nyaata cooma qabu nyaachisuun akka dandeettiin sammuun isaanii cimu taasisa. Egaa akkuma beekamu waggaa lamaan jalqabaa guddinni sammuu daa'immanii ariitii guddaan guddata. Daa'imni tokko yeroo waggaa lama ta'u guddinni sammuu isaa parsantaa 80 ol dhumeera jedhama. Kanaafuu waggaa lamaan jalqabaa wantoota guddina sammuuf gargaaran nyaachisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Waggaa lamaan jalqabaa annisaa daa'imman nyaata irraa argatan keessaa parsantaan 60 guddina sammuuf oola. Sammuun daa'immanillee parsantaan 60 coomadha jechuudha. Faatii kan ta'edha jechuudha. Yeroo hedduu nyaata cooma qabu yeroo jedhamu wanta fayyaaf hamaa ta'e kan koolesterool jedhamutu gara sammuu keenyaa dhufa. Kana waan ta'eef hin jibbina jechuudha. Ganama fageenya irratti cooma gaafa jedhamu koolesteroolii qaama keessa baay'atee maaloo ta'e jecha koolesterool jedhamutti gara yaada sammuu keenyaatti dhufa jechuudha. Hawaasa keenya keessatti kan guutee jiru kanadha. Haa ta'u malee coomni faayidaa hedduu qaba. Akkasumas immoo gosni coomaa gosa lamatu jira jechuudha. Coomni gosoota 5 olaa qabaatuyyuu malee gama baayookeemistiriidha. Nyaata daa'immaniif jecha bakka gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Akka salphaatti nuu galuuf jechuudha. Cooma qaamaaf guddina daa'immaniif gaarii ta'ee fi cooma qaamaaf guddina daa'immaniif gaarii hin taane jennee qooduu dandeenya jechuudha. Aannan harmaadhaa illee cooma hedduu qaba. Cooma hedduu aannan harmaadhaa qabu keessaa tokko immoo kan nuti jibbinu sana kan hawaasni keenya jibbu sana kan koolesterool jedhamudha jechuudha. Koolesterooliin kun gaarii miti kan jedhamu hawaasa keessatti sirriidha. Namoota gurguddoof gaarii miti. Haa ta'u malee coomni daa'immaniif gaariidha jechuudha. Kaalooriin aannan haadhaa irraa daa'imni argatus kan hanga parsantaa 45 ta'u coomarraa madda jechuudha. So kaalooriin kan daa'imman waan adda addaaf guddina qaamaaf annisaaf wantoota adda addaaf itti fayyadaman parsantaan 45 coomarraa madda jechuudha. Kanaaf daa'immaniif nyaata cooma qabu kennuu dhiisuu osoo hin taane nyaata cooma gaarii qabu nyaachisuu qaba. Cooma kennuu dhiisuu qabna miti. Cooma kennuun baay'ee gaariidha daa'immaniif. Waan hundaa ol nyaata kam keessaa yoo akka coomaa daa'immaniif baay'ee gaariin jiru. Haa ta'u malee cooma sirrii ta'e kennuufii qabna jechuudha. Akkasumas hangi annisaa cooma irraa argamu kan kaarboohayidireetii fi pirootinii irraa argamuun harka 2 caala. Hangi annisaa cooma irraa argamu kan kaarboohayidireetii fi pirootinii irraa argamu harka 2 ol caala jechuudha. Cooma giraama tokkorraa kaaloorii 9 ol arganna. Pirootinii fi kaarboohayidireetii irraa garuu kaaloorii 4 fi 3 naannoo sana arganna jechuudha. Vaayitaaminoonni akka vaayitaamin A, D, E fi vaayitaamin K jedhaman cooma malee gara qaamaatti hin fudhataman yookaan faati soluble vitamins kan jedhamani nyaata daa'imni nyaaturraa gara qaamaatti absorb ta'uu fi cooma barbaada jechuudha. Faati soluble vitamin waan ta'eef. Akkasumas coomni hormoonota adda addaa oomishuuf qaama daa'immanii keessatti hormoonota adda addaa oomishuuf akkasumas immoo seelota adda addaa qabuuf yookaan seel membreenii uumuuf hedduu fayyada. Keessumaa seel membreenii reed bileed seel yookaan gosa dhiigaa seelii diimaa oomishuuf hedduu fayyada jechuudha coomni. Kanaaf coomni daa'immaniif faayidaa hedduu qaba jechuudha. Nyaata kanneen cooma gaarii qaban daa'immaniif kennu kamidha jennee yoo ilaalle kan maatiin yeroo hedduu nyaachisuu qaban umurii 6 booda kan cooma gaarii qaban kan cooma fayyaa daa'immaniif baay'ee murteessoo ta'an qaban yookaan unsaturated fat jedhaman kan qaban kamidha jennee yoo ilaalle isaan keessaa isaan gurguddoon aannan harmaadhaa. Aannan harmaadhaa cooma hedduu qaba akkuma sila jennee akkasumas immoo coomni inni qabu cooma unsaturated fat ta'edha. Cooma fayyaa daa'immaniif guddina daa'immaniif keessumaa guddina sammuuf hedduu murteessaa ta'edha. Avokaadoo nyaata keessaa immoo nyaata jalqabaa nyaata tokkoffaa unsaturated fat daa'immaniif gaariidha jettan natti maa hojjettan avokaadoodha. Akkasumas immoo dhadhaa ocholoonii qurxummii fi kan kana fakkaatan akkasumas cooma baay'ee qabaachuu dhiisanii malee coomni isaan qaban cooma gaarii kan ta'e kanneen akka dabaaqulaa, boloqqee, atara, baaqelaa fi kanneen kana fakkaatan boqqolloo dabalatee gosa coomaa gaarii qabu jechuudha.
Aannan harma haadhaaf qurxummii yookaan zayitni qurxummii dabalataan cooma kanaan dabalata wanta omeegaa 3 jedhamu waan qabaniif wanta omeegaa 3 jedhamu kun immoo guddina daa'immaniif waan baay'ee murteessaa ta'eef keessumaa guddina sammuu daa'immaniif omeegaa 3 baay'ee fayyada. Kanaaf aannan harma haadhaaf foon qurxummii yookaan zayitni qurxummii immoo omeegaa 3 jedhamu kana qaba. Kun immoo guddina daa'immaniif baay'ee murteessaadha waan ta'eef yeroo hundaa kennuun barbaachisaadha jechuudha. Nyaatawwan gosa coomaa kan saturated fat jedhaman qaban kan dargaggootaaf namoota gurguddoof gaarii hin taane haa ta'u malee daa'immaniif garuu osoo baay'ee hin ta'in osoo kenname gaariidha kan jedhaman kanneen akka foon diimaa, itittuu aannanii, dhadhaa, killee, chookoleetiif kan kana fakkaatanidha. Nyaatawwan gosa coomaa daa'immaniif gaarii hin taane qaban akkas jechuun cimaadha. Jechi kun jecha cimaadha. Nyaanni gaarii hin taane hin jiru. Haa ta'u malee nyaatuma gaarii kana maal godhu takka warshaa seensaniiti haayidroojineetii taasisu. Haayidroojineetii taasisuun isaanii kun immoo akka inni osoo miidhamiin osoo tajaajila ala hin ta'in gabaarra yeroo hedduu ji'a hedduu waggaa hedduu turu taasisuufidha. Warshaa seenanii kanneen samsamamanii gurguraman daa'immaniif gaarii miti jechuudha. Gaarii ta'uu baatus miidhuu danda'u yookaan fayyaduu dhiisuu danda'u. Isaanis kanneen akka karameellaa, kanneen akka koshooroo adda addaa oomishamanii gurguran wantoota adda addaa kanneen warshaa seenanii ba'an kanneen cooma qaban gaarii miti jechuudha daa'immaniif. Hima kana namoonni tokko tokko bifa biraan akka hin hubanneef Ingiliffaan akkasitti taa'ee jira. While it is nutritionally correct to say there is no such thing as a bad fat for babies, artificial processing of natural fats can make a good thing bad. Hydrogenated fats, they are produced by artificially processing vegetable oils to make them like saturated fats. They used to extend the shelf life of foods and give some packaged and fast foods a fatty oily taste, and artificially processed fats always they are at risk of raising the blood cholesterol level. Kanaafu kanneen warshaa seenanii ba'an hydrogenated ta'anii ba'an daa'immaniif qorannoon gahaan hin jiru hanga ta'etti tariyyuu daa'imman miidhuu danda'a waan ta'eef coomni nyaata akkasii keessa jiru daa'immaniif gaarii miti jechuudha. Egaa faayidaa coomni daa'immaniif qabu akka armaan olitti kaasneerra isaan keessaas immoo cooma gaarii kan qaban nyaatti kam akka ta'e kaasneerra. Keessumaa garuu faayidaa kan hundumaa keessaa guddina sammuu daa'immaniif myelination of the nervous system kan jedhamaniif waggaa lamaan jalqabaa coomni hedduu fayyada waan ta'eef daa'imman ji'a booda harma dabalataan dabalata wantoota cooma qaban nyaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Kanneen kanaan dura subscribe hin godhin kabaja guddaa waliin chaanelii kana subscribe gochuun hin dagatinaa. Yeroo gaarii.